Argalata, masafara keessa jiraannu keessatti hojii gaarii nuti hojjennu Waaqayyo maal argalata. Hundumaan arguu danda'u Waaqayyo hojii gaarii isa nuti hin qabne gaarii nuti nu lakkaa'ee dhufaatii isaatti mirga isaatti nu jaallachuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Haa ta'u malee barattoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos gargaartota kan ta'an namoota torba erga isaan filanii booda mudama isaaniitiif harka irra kaa'anii kadhannaa erga taasisaniifi isaan keessaa hangafa kan ture qulqullicha Isxifaanos ture. Isaan keessaa qulqulluun Isxifaanos hojii inni hojjetu ayyaanni Waaqayyo afurri Waaqayyo waan irra bulee jiru yeroo hundumaa namoota barsiisuutti of kenna ture. Maal gochuutti? Jedhamalo maal gochuutti? Namoota barsiisuutti. Hojii gargaarsaaf filametti amanamummaadhaan har'a lama kan hin dubbanne maaliifi tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gubbaarratti daaquloota ta'anii gargaarsaaf kan filaman har'a lama kan hin dubbanne gadhiisitti kan hin jiraanne hojii biyya lafaatti kan hin deemine hin ta'u akka jedhu qulqullichi Isxifaanos kana ture. Isxifaanos hojii isaa keessatti erga filame Waaqayyoon ayyaana isaa erga baay'isee fi hafuura isaa qulqulluu erga rabushee hangafa daaqonootaa ta'ee muudameera. Haa ta'u malee immoo hojiin isaa qulqulluudha. Warra qulqullootaa wajjin hojii qulqullummaa hojjeta. Waaqayyo immoo qulqulloota isaarra bulee ajaa'ibaaf dinqii hojjeta. Eenyu? Jedhamalo eenyu? Nuti gaafa waa'ee qulqullootaa dubbannu waa'ee Waaqayyoon dubbachuun isuu keenya miti. Maaliif? Waaqayyoon ajaa'iba qulqulloota isaarra bulee inni hojjete kun akka inni jechamu taasisaa jirra malee waa'ee qulqullootaa gaafa dubbannu waa'ee Kiristoosin lallabuu dhiisne miti. Waa'ee qulqullootaa lallabuun keenya Waaqayyoon hundumna qabeessi anni aangoo qabeessi qulqulloota isaarra bulee wanta inni hojjete dubbanna. Kanaaf Waaqayyo eebba qulqulloota isaatii hunda keenya rabuushuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Saba Waaqayyo qulqullootaaf jedhee immoo Waaqayyo wareegamtoota isaaf jedhee dhiifaman taasisa. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 26 sagalee kana sagalee keessa ol kaasanii akkasii wajjin jettan hin barbaada. Qulqulloota sanaaf jedhee guddisaama jedhame qulqulloota sanaaf jedhee dhiifaman taasisaafi maalan taasisaafi eeguudhaaf jedhee Waaqayyoon qulqullicha Isxifaanosiif jedhee magaalaa Naqamteef dhiifama isaa haaromsu. Inni Waaqayyo saba Waaqayyo. Kanaaf qulqulloota sanaaf jedhee dhiifaman taasisaaf jechuun isaa Waaqayyo qulqullootaaf jedhee araara agarsiisuu isaa argina. Qulqulloota isaatiif jedhee dhiifama taasisuu isaa argina. Qulqullichi Isxifaanos guyyaa har'aa muudama haa argatu malee Waaqayyoon guyyaan inni waadaa galeefis guyyaa har'aadha. Waadaa inni siiniif warra maqaa kee walitti qabaman isaanii nan eebbisa. Mana qulqullummaa keetti walitti qabamanii waa'ee kee kan faarfatan kan lallaban kan dadhaban eebba ammaarratanii galu guyyaa har'aa hundi keessa warri sitti argamtan eebba ammaarratanii itti misiraachoo. Saba Waaqayyo qulqulluun Isxifaanos haadha isaa harmeen isaa Haannaa kan jedhamtu biyya Beniyaam keessatti naannoo Haaros jedhamtu keessatti dhalate. Haa ta'u malee daaqon Isxifaanos jechuun afaan Giriikiitiin gonfoo jechuudha. Daaqon Isxifaanos jechuun haa ta'u malee afaan Ibrootaatiin immoo afaan Ibrootaatiin faana jechuudha. Haa ta'u malee saba Waaqayyoo qulqullichi Isxifaanos erga filame hojii ajaa'ibaaf dinqisiisaa hojjete Waaqayyoon irra bulee. Eenyu irra bulee? Jedhamalo eenyu irra bulee? Waaqayyoon irra bulee wanta inni hojjete keessaa xonqaayin Haaros jedhamu tokko namoonni lallaba Isxifaanos akka hin dhageenyeef Isxifaanos dhugaa Waaqayyoo gaafa lallabu namoonni immoo lallaba Isxifaanosiin booji'amanii Waaqayyoon akka isaan hin barreef waa hojjetan ture. Maal godhaa? Dinqii ajaa'ibaa agarsiisa. Eenyutu xonqaayitu? Saba Waaqayyoo. Dinqiin xonqaayin yeroodhaaf agarsiisu xonqaayichuma wajjin bada. Inni Waaqayyoon hojjetu garuu baraan jiraata. Haa ta'u malee
كل استفانوس وجي نمني كون وجهه طنقاين كون وجهه لاله نموني وندم تو غروا ايو داكدي بياني فلل لمطو نموني سونغارو طنقاي چداغو جالتو مالي استفانوسين دغو امبربان كاف استفانوس للمو اكوبي سانين نگيني غورا قباتو اكمالن غوني جرامي اكمالن غوني اكوبي سانين نگيني غورا قباتو نمني برانا كن نگيني في مونيو هذا مالي طنقاين هانوس جرامو كون واغودتوري طنقاين ناوس جرامو كون واجدتوري مالكون سنت فكاتي سانغا غودا يوكان قوديو غودا قبه غور قوديو تافورا بافدي سانغا كوني هندو اجدي مالتا اجدي يرو مسنا قوديو سندوي اينو دوجده جينكي طنقاين كون وجهه غاوا سانغا ندو نمون نسيو ولت قبمني دوتادي جيران طنقاين ناوس جرامو كاندو كاديمني اني اتي امنتو سري ريدني سدو كادچاني ريفا سانغاسنا يوكان دعا سانغاسنا بركت غتني غابوكي دربن كل استفانو سكزني يا واقع ابراهيم اسحاق يعقوب يا اسمران جراتو يا اسخلي سطرتي يا اسار جرتو اسدربت جراتو الفا اوميغا اساتاته مقاكه وابا همنيكه مقاقه مقانكه همنقوا سانغا كدكاسو እንደንደ ሰጀሬ استفانو ሳቡሮ سانغاسنا تغفمامن سانغان سيدوي ونوتاله كيراكه استفانوس قطيو خلان سانغا خلان وكزلي أنا موسيقى نبضة هرم بلا هم نبضتي هذه سبكة نبضة مقاوة يونان سيجا طنقاين أوسجنا مبردي يا سانغا نانا كل استفانوس سيبر وادا جريدي إذا نبضة تين جريدي إني سيبر وادا ما نبضة إني سيبر وادا كل استفانوس سيبر وادا جري سانغان كون نكي غدو سالت ترغمه ناوس كل استفانوس سوا مغرا ساتي ميغاميرو سانغان كمت دبد جاجاهي بجرني وري طنقاي سنبوكي تران غرا استفانوس نكاني آماناني كري نمتو كودو كودي وان هودو دوري دبد نو احتماكاچو دندا بوليسا كونغو يومين ودو دوري مدي اجايب وان ايونا مالي وبولتي كونغو يومين ماليفي اكميني تو سانغان كيدو بجو دنده سيدو دبرز نمالي سيرا لكوسا بقنا ديگي دميلما لكوسا ديگي دما خانه غافيلان حرم بلهم تدبتي نتي ماليفي تناربدا كونو يرغمان واقعيو نفول آغفي جرى جدي حرم بلهم دبتي مالمو اجايب طنقاي وجه خلال استمانو سكمتي وجه ودوري لجدي خيادو سيربه بقنا أفور لكوزو زكو خاسي دبس يكزنا طنقاهن ولدي قبمني فولا مرسد ولدي قبمني بوفا غافيسان غديسان واقعيو مسينا لكزنا يا مسي ولسي كجرو كان لبابوسي النس بوفانتا بوفا ساني مولكم ساير غابا كلا مسلم مقا واقعيو وامي يرو إني وليسا لبابوسي وليسا بوفاتي بوفا طنقاو تالكنسي واقعيو نجايب سيسا روجيرسا نمتو بنا سادت أبي مالي حجر واقعيو دينكسي سادا